إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية على الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين الحمد لله رب سبحانه وتعالى نجا ولتندي بسه إما قرتي جماتي إما جما خنا خقرتي جزء نمني تقول فاخ أيو قرتي جمان حرامي جي يا إن دابتو وقتك الليو إمي جماخن وان بيخوك أبدن جرخين مثلا انتم مسلا فقيت مسلا اجتهادات أرانتا نغرتي واني توحيدا نمني ياچي سنجر وعقيدان ياچفتو نمتو كليو يچو نمتو كليو عقيدان اكي ياچفني توهيني كي ياچفني اگر رجرا وانا دونا وانا زرا وانا دونا مغدي زرا مثلا قرتي نمني توكو لفاخئ جيمان حلالي خحرامي يوخ جوتاتي دران درسي اولا قبتين درا نما قرتي جيمان حلال جئ الرفمون قبو خجيمان حرام جئس الرفمون قبو مالف مثلا تم مسألة فقه اجتهادات خحرامي جئ وان ردابته حرامي جو قبا خحلال جئ وان ردابته حلال جو قبا كسات ولكن مو دلوني خن نمني علمائي توك دلوتا أجايبات دلوتا جرجرا دلوتا عربا ملين بين دلوتا دليل إسا عربا دلوتا دليل إسا غرتي فوتو علمائي غرغلچو سيقاله دلوتا دليلان كمني دلوتا رغان كمني دلوتا كنمتي إيوك دلوتا كنوال لولو تونين برباچي سجرخي جيمان فايداني قبا جيمان ركوني قبا نقبا نعم أجايبت تلقاومتين دوم نقبا فايداو نقبا نقبا ورّا قرتي دابي غرغرتوف فايدا قبا ولكن قبتين درا قبتي مسألة قرتي نتيخن مالف توهينو نياچسو دبي عقيدان أكملي تاتو مالف نياچسو دبدي ومن الربا لاقا ممانو ياچسو دبي
masalaa fiqiidhaa ta gartee haraamii fi halaal tanamuu gartee roga saarratti ilaalee murtii godhu. Namni kun arraanfamuu qaba. Yeroo gartee namni tokko ama tokko mulama dura gaafa gartee Sheekh Alii jimaan haraami jee dulli dillisan oofame. Sigalu jira. Maataa wanni kun haaja'u hajee itti dhiisi. Itti dhiifta haree si dhiisiifti ati sin dhiisiiftu. Amma duuba aslan jara keenya waan takka ka beekuu qaban ulamaa'iin walin dhuftee sila ka haraami jee kanaaf gartee haraami jennee ka halaali jee kanaaf jennee biddaliil daliila kamiin daliila gartee akka roga gartee isaan itti yaadaniin dhufanii takka wajji haasa'u. Walaakin jimaan ummata keenyarra rakkoo fide biduuni shakkin. Hawaasa keenya akkam godhe rakkisee jira akka malee godhee jira. Arra dargaggeessi keenya maal keessa jira biyyaa fi bikkayyutti taa'eeti muka kana nyaata. Taa'ee muka kana nyaata. Rakkoo muka kanaa maa himuu dhabde ulamaa'iin teenya tun. Rakkoo mukni kun qabu sheekotiin teenya maa hawaasatti hin himne kayfiif hin qamaane. Sigalee kayfiif hin qamaane ka ilmaan isaanii ka qama'u hin feene maaliif ta'a jara keenya wanni kun. Egaa sigalee hawaasa miidhuu jira miidhuu jira. Hawaasa fayyadu jira fayyadu jira akka isaaniitti. Dila gartee dargaggeessi kun dargaggeessi ijoollee nama 15 ama 14 jimaa kana nyaattu ulamaa'iin tun itti dubbattee sheekootiin tun itti dubbattee maadhaa dhiisaan jenneen dhiisaa maan jenneen maaliif dhiisaan jenneen dargaggeessa gartee taa'ee sa'aa 24 guyyaas qamaa oolee halkanillee itti bulu kana akkamitti gartee ulamaa'iin irraa dubbachuu dhabdee waan kana moo hawaasa quban qabanii laata moo hawaasa kana quban qabanii hawaasa isaanii ijoollee xixiqqishoo hattaa dabartee wanni biraa shamarran haayilaandii fi jimaas jala kaayyatanii deeman obboleessoo deeman maatti dubbachuu dhaban ayyee hawaasatti maa usan maatti usan qaarraan tana gartee jimaan lakkii humaa naman godhuu kijiba wallahi kijiba jimaan humaa naman godhuun kijiba haqa himuu gaarii arra jimaan bultii diige dhiisi dubbii gartee haraamiif halaaliichi lafa kaaye tidhiisi jimaan bultiin diige doktorri gaafa gartee dubartiin itti dhayitee jaarsi kiyya kun akkana rakkoo kanaa qabayyeen jaarsi kiyya kun gartee nuti ilmoo dhabee jeen bishaan isaa laalee bishaan kee qallaa jimaa dhaabe caatti qimaallee jaan ni qamaataa jimaa sijaaraa ni dhuydaa dhiisiree waan kana dhaabuu qabda dawaasii kannuuf ja'u moon ja'u amma namni jimaa qama'u silaa gartee haqa jaartii eegaa billaa aleek maa haqa walitti hin himne maa ummata kana dhugaatti hin himne akkasirra gurguradhaa ilmaan keessan akka qama'u ittiin dhiisina. Hawaasni keenya maaliif haawwan keenya maaliif ilmaan isaanii kaama 18 kaama 15 kaama 20 haati gartee jimaa gurgurtee waan barcaa chirraa jabeestiif waan haayilaandii itti bitatu bishaan itti bitatuu fi waan barcaa qopheessitu malee haadhan dhiisu. Hawaasa kana keessa deemaatii hawaasa kana laala hin dhiisu. San cinatti gartee moobaayil itti bituu qabdi inni guyyaa afaan kaayyata. Ayyoon takka gabbaatee alaa jimaa gurgurtee sigala jimaa gurguruudhaan dardara isii 4-5 hin qallabdu kataa'eetuma jimaa qama'u billaa aleeka kan dalagan akkana keessa hin jirru
jiruudha tanu keessa jiru tun tokkoffaa bultii diigee jira diigee bultii mee abbummaan fedhe gartee bo diduun dandeessu nuti waan puruufitti agarree akkami puruufi agartee yote dubartii 50 dhibbaa ol sii lakkaa'u tamana duubaan dhuftee gartee jaarsi kiyyaa jima qamaa shiishaa dhugaa sigalee sijaara dhugaa jimaa kanarraa dadhabee hiwaa takka hin danda'u qaadii dhaqeetiin firraa hiikata jettu hanga qabdii biyya keessaa fi biyya alaa jidduu silaa dubartii intarvii godhanii dubartiin haqa himti laal dhiisi dubbii halaalii fi haraam billaa alayka dhugaa walitti himuu gaariidha ummata gartee dhiiga qabbaneessee bineensi kun bineensa kanarra gartee muka kanarra sa'aa meeqa ta'a ciqilfatee sa'aa 6 sa'aa 4 ta'a bikka takka akhi bikka takka gartee kamitti ta'a namni bikka takka kamitti ta'a sigalee kamitti ta'a namni bikka takka aya jimaa namni qabaa'u kajimaa qabaa'u obo kajimaa qabaa'u illaa nama rabbi raamata godheef malee kamtu salaata subii masgida dhaqa parsantii dhibbarraa yoo parsantii 5 masgidni warra gartee jimaa qabaa'u irra guddaa duwwa asriin saa duwwa subiin saa duwwa illaa nama rabbi raamata godheef malee parsantii dhibbarraa parsantii 3-4 kagartee yoo jimaa qabee jaartitti daamuu danda'u kanarraa maan dubbanne kanarraa dubbatamuu qabu salata dhorke salata yoo gartee inaadumaaf mataa jabaachuuf sigalee diddee malee kana warri gartee afaan kaayyatu ni beekatan irraa ka'ee masgida dhufuun itti ulfaatti illaa nama gartee akkaan jabaa haqamaa'u ni dhufaa masgida haqamaa'u ni jira haqamaa'u gartee masgida ni dhufaa eeka dhufu ni jira jabaan dhufee salaatu ni jira bal kasubiin ittiin qadooynee jira aya kasubiin ittiin qadooyn taayimiin inni kasi taa'ee fixu shari'aatamtu gartee usaa bikka takka za'aajaa waa takka kan dalaganne khadiin hin baranne khabarnoota hin baranne khawaa takka hin dalaganne bikka takka nama cabsee nama khaayu wanni kun yeroo teessa wooma arkatani fixaa jette shari'aan islaamaa laa tazuulu qadama abdin yawma alqiyaamati hattaa yus'al an 4 waa 4 irraa hanga gaafatamu umrii tee maaliif fixxee taayimiin tee maaliif dhumtee si gaafatamu gaafatu rabbiin subhaanahu wa ta'ala nu gaafachuuf hin taa'u itti dhiisi itti gartee dubbii halaalii fi haraamii itti dhiisi dargaggeessa keenya miidhu jira na'am miidhu jira shakkii takka malee shamarran keenya miidhu jira miidhu jira haqamaa'u ni beeka sigalee haqamaa'u ni beeka meeqa gartee dhiira meeqa daaraa godhee akka inni hin baranne godhee akka inni eega baratee sin dalaganne gartee oofis akka hin daleyne godhee akka gabbeen dalaganne godhe ni xiqqaata duuba gartee haqamaa dalagu ala sabiilil misaal guraagee fudhadhu guraageen ganamarraa jabanaa gootee achi booda qat guyyaa guutuu dalagachaa oola ati jabanaa gootee takkaa ganamarraa ila guyyaa dalagataa dargaggeessi keenya ijabanaa ganama godhee faxara nyaatee ijabanaa godhee guyyaa guutuu dalagaa ni oola guyyaa guutuu dalagaa laa inool makaddaanaa fidi maal fidi barcaa kana oogwisi kana kana godhi kasala qabsiisi maal godhi na tolchi na tottolchi jaan na kabkabi jaan eessaatti dhiisa dalagaa ayyee maattiin himne duuba ummata kana gartee ummata kana maattiin dubban ummata kanaan gartee dhiisaa daa'imni gartee ijoolleen xixiqqishoon dargaggeessi amad 20 qaamad 25 hawaa meeqa godhuu danda'u muka kana dhiisaan qabayinaa jaanii maattiin himne maa ummata kana gartee gaaga'ama isaan keessa jiran kanarraa maa garteen baraarre kulliin nam tokkolleenu ilmi isaa tuqa qamuun fedhu ba'aduhum gartee hin tuqanii ujimaa hin qamaan eegan qamaan eree ummanni haa gurguratu
immoo gartee hin qamaatii irra yeroo teessan hin fixina dhiisaa isa kanaa gabbaa dalagadha sigalee maan jenneen tumsa gartee isaa tumsuu dura isarratti illee gizee tumsuun gaarii sigalee jira jimaa tumsuu qofa odoo hin ta'in isarratti illee tumsu gizee rakkoo inni fidu cinqii inni fidu arraan tana gandii gartee itti beerri isaanii gartee wannitti eeysa mana murtii dhaabbatu hada musiibaa ajaa'ibaati rakkoo guddoo xalaaqni eeysa baay'atoo jette eeysa namni taa'eetuma gartee nyaatu eeysa baay'ata egaa biyya jimaan itti qamaamu jimaan kun Harargee qofan jiru beer jimmani jira bal Shaashamannee inni gurguramaa bikkayyuu gurgurama Yemanni qabdi Keeniyaan tun ni qabdi Ugandaan ni qabdi sigalu jira yaa akhi khagartee haraam ja'urra rakkoo inni bidu gartee haraam ja'u haraam ijee kute walaakin immoo dhaloota lafaa ka'urra dalagaa billaa alaykum dhaloota lafaa ka'urratti dhaloota xixiqqaa gartee ijoollee ama 14 waan ijatee nyaan agarre waan beeynu himut jirra kanam tokko nu mormuu hin dandeenye yoo gartee inaadamatuma jabaachuu yoo taate malee yoo gartee sigalee diduu fedhan malee akkaataa nuti keessa jirru waan asitti nu mudatu beeynan biyya tanatti wanni achii dhufaa jechuudha hawaasni gartee achii dhufu waan asii godhan beeyna sababaa jimaa diin baradhaa hin baratan dalagadhaa hin dalagatan ta'anii gartee qama'uu qofa dhaloota taa'ee qama'u egaa dubartiinis dhiirtiinis ijoolleen xixiqqishoo yoo gabbaate waa meeqa dalagattu gabba'u kompiitara barachuu qabu gabba'u gartee afaan ingilishii barachuu qabu gabba'u gartee waan ajaa'ibaa godhuu qabu rakkoon isaa ni dhumatti tana jimaa ni dhumatti rakkoon isaa rakkoon ni qabaa ni qabaa shakkii takka malee abbootiin teenya dur qamaateeti dachii akaafuu turte waan amata 40 dura qamaanii dachii akaafu itti dalagaa oolan amata 40 dura dargaggeessi kasitti taa'ee afaan kaayedha hin jiru amma kun waan amata 40 boodaati hin jiru waan dargaggeessa ammaa kana kagartee kataa'ee gartee lulluqatu kataa'ee qamu waa cufa dhiisee jechuudha waa cufa dhiisee akkami gurbaan ama 20 ama 25 ama 30 ama 40 haati qallabdiboo manatti sabbata haadhaarraa waa baafatee jeemee jimaatti bitatu idan sheekotiin Harargee waan kana itti dhaabbadhaati yaada hawaasa kana gaaga'ama keessaa agartee dhaqqaba hawaasa kana gaaga'ama keessaa dhaqqaba dargaggeessa dhaqqaba shamarran dhaqqaba billaa alaykum akkas hawaasa kana yoo jaalattan taatan hawaasa kana dhaqqaba hawaasa kana gartee irra duulaa dargaggeessa xixiqqaa kana irra duulaatii jimaa dhorroo horkaa irra godhaa muwaadara yeroo isin irraa fixu jira sirrii mijaan salaata isin dhoorkee sirrii miti jaan rabbi subhanahu wa ta'ala wayta farshoo gartee dhoorkee wanni godhu wayasuddakum ani salaati wa ani zikri jee bara salaataa fi zikrii isin dhoorkitii farshoon jee sigaru jira
akkas jee rabbi subhanahu wa ta'ala akkas jeeti gartee irraa dubbate haya nama gartee jimaa qabamu salaata dhoorkite salata dhorke masjammaa dhaqee salaatuu dhorke maal jimaan haqa jaartii eeguu dhorke haqa lubbuusaa awwaaleessoo walin beeynu meeqaa jira kagartee warri isaanii biyya alaati itti erganii kawaata gargaarsa waatti ergan kagartee inni gartee mubazziree ajaa'ibaa ta'ee maallaqa fixee maallaqa nama bira kaayanii fi akkama barqamaa ta'e beekan sa'a 24 maallaqa nama bira kaayanii fi namni san waati qoon itti kan maal taatan jedha keenya haya waati qoon maallaqa itti kannanii siin jee sa'a 24 saayibban saa walii qabee qamaasisa huccuu dhiqachuu hunda qabu qaama dhiqachuu hunda qabu manni isaa tortora dhiisi salaataa fi qara'uu fi maarree fi gartee dalagachuu isa dhaqabaame idan warra kanaa irratti riyeeffadhaa warra kanaa kana dubbadhaa warra jimaan maanu qama'uun irratti haraam ta'uu jira nama jimuma qama'uun irratti haraam ta'u dhiiga qabaa joollee daaraa godhe hay dubartiin gartee babbareedduun tun gizee gartee as jala jimaa kaayyattee haayilaandiin deemtu maali gizee teetteen hay namayyuu kun okkanat deemaanimi yookaan nama tuffatanii siin jettii bar nama tuffatanii gartee namuu kun dubartiin cuftii gartee fudhattee deemti ani yoon gartee kana jala deeme maal naan ja'anii hanga ja'an takka sadarkaa kadargaggeessaa akkas nama gartee afaan gogogaa bira taa'u umaan qabu hooroo kanaa tokko sirraabsinaa jaaniin dirqiidhaan si barsiisan amma si galte abba dhiirtii hoo ajaa'ibaan jirti eenaam warra qama'ee dalagaa isaa dalagatu warra qama'ee quraana isaa qara'u warra qama'ee salaata isaa salaatu masgiida malee salaan rijaalli ni jira ni jira ajaa'ibaa dhiira ajaa'ibaa jira haqamee immoo qoonqoo nyaatee ka ifin cufne akka jaartii hoo dhiiroo sanin kijiboon san gartee dubbiin jabdu san dubbiin jabdu igale san dubbiin jabdu maaliif annaa waan beeynuu beeynaa silaa shamarran bikka tana intervii godhanii sile osoo gartee intervii godhanii dubartii wallahi ajabal ujaab waan ajaa'ibaa tanaafuu nuti waan jennu khaasatan sheekotiin Harargee itti yaadaa waan kana itti yaada dhaabbadhaa itti yaada waan kana wanni kun hedduu khaxara waan kana yoo kanatti itti ustan dhaloonni daaraa ta'e dhaloonni dhukaawe dhaloonni dhukaawee jira dhaloota gartee gabbehee nama tokko fakkeenya namni tokko jimaan haraame yoo jee ulamaa'ii san arrabsu lolee dachii garagalchee wooma duraa tuqaniif akhi maal taate ulamaa'ii gurguddoomo yaada isaatii bar yoo haraami jee arranfamuu qabaa yoo haraami jee lakki haraamii miti wanni kun akkanatti waan akkanaa faayidaa qabaa faayidaa akkanaa qaba jii dubbadhu intukin isatti dhiisi inni haraami jeemi allakki kunoo kan halaaliin ja'a kunoo daliilli kiyya kanaa faayidaa akkanaa nuu qabaa sigale waan akkanaa naa qabaa waan akkanaa qaba jii dubbadhu وهكذا وإلا يوخان امتحانا والقدون غاري متي جرخين زلالم جزي غرتي علماء تقباتي وجمان حرامي يتي ولا رفسو نمني هو الجبو توي درت عقيدارات نمني كسيتي غرتي ولد دول انجرو بيكر ابام فد عقيدا وان فد جا ابام فد توي در وان فد لاقتا نمني دبتو توكنجرو نمني دبتو توكنجرو
kammoo nuti dargaggeessa meeqa dhabne shamarran meeqa dhabne shamarran meeqa dhabne ni beeyna akka wanni kun siin liqinfamne ni beeyna ولكن immoo wanni kun simiidhu jira simiidhu jira biduun shakkin shakkii takka malee simiidhu jira jimaan nu miidhu jira nu miidhe nuti nu miidhe jira faayidaa onuuf qaba ni qaba faayidaa sigale immoo faayidaa isaarra irra guddaa miidhaa isaatu hedduu numa shakkinati numa shakkin warra qamee warra haqa dubbatu gaafadhu gaarii miti obboleessoo kana walirra diddibuun gaarii miti walirra diddibuun gaarii miti walirra diddibuun gaarii miti haala hamaarra jira nuti hanga akhlaaqallee gartee tadmiira akhlaaqallee kamalee nu godhan iyyuu qofa dalagaan ta'in walitti iyyuu kabajaan takka kan jirre masgiida keessaanii iyya dafaa iqaamaa jaa dafaa nuun salaataa jaa maaltu kas godha beeytaati maaltu kas godha deemnaatummaan deebisi cal je'ee quraana qara'ee yeroo iqaamutti yeroo imaamni dhufutti numa eeggan deemu kunoo masgiida cufarra deemi intarfi laali deemi sigalee hay barattoonni jimaa qamaan malee axanna'uun ta'u dargaggeessi gartee jimaa qamoo malee garteen oolu yoo jimaan qabaanne isaan oolaa siin jaa aboo deemi abbaa kee gargaari deem dalagi deemu waa qabadhuu deddeemiin biyya namaa yoo dhuftee waa qabattee deddeemta dalagadhu khay akhi dhiisi jimaadhaa khay dalagadhu egize kana ajandaan jimaa jiru kana firraa yoo waan gartee kanarraa dubbanne malee yeroo biraa nu dhagee hin jiru carraa nutillee carraa tana fayyadamna carraa waan gartee yeroo hedduutti gartee onneen antanan waan jaagaafaan gartee gabbuu illee jechuu ture irraa dubbadhee ture numa dubbannella hin dhiifnullee maalifannaani waan dhiisuu taatuu mitun waan garaasi nyaata ijoollee xixiqqishoo gartee jimaa nyaattu sigalee ka abbaanuu ka inni qamuun feene dhoysee gartee qamoo dhoysee timboo dhugu sigalee akka inni rakkoo maaliif dhoysee qamaa maaliif gartee dhoysee maaliif siyaaraa dhugaa yoo fi qamee mucaan akka qamuun fedhu rakkoo guddoodha jara keenya tanaafuu kuni ibaadaara rakkoo fide qamaanee qaraanaa qamaanee gartee quraana dubbifnaa siifisan nama tokko tokkoof lakki dargaggeessi keenya cufti qameeti gartee quraana nuu qara'u jira egaa dargaggeessi keenya cufti qabee quraana nuu qara'u jira meetan nuu deebisa dargaggeessi keenya cufti bikka barcaatti salawaata nuu buusu jira quraana qara'u dhiisi bikka barcaatti gartee quraana nuu qara'u jira digale in barbaachisu jara keenya in barbaachisu khaan ijtihaada haraamii halaaliin ijtihaada waan gartee masalaa fiqiiti walaakin nuti immoo rakkoo miidhaa inni qabu tuu gartee nu yaachisu jira kayni kamalee godhe kayni dargaggeessa keenya irraa yeroo fixe kayni dargaggeessa keenya daaraa godhe dhukkeessee jiruu keessa hin jiran dhumanii huccuu keessatti huccuu keessa dhumanii jechuudha rubbamaa dargaggeessi biraa kasilaa ispoortii godhee maal godhee fiigu gartee adawwii duraa yoo fiigee adawwii duraa bahu yerootti gartee jabaatee humna baasee ibaadaasaa godhu keessa jira dargaggeessi amma 20 amma 25 amma 15 16 17 dhukkaawee jira
وهكذا. هاي بربونا ما يهدو برخقرتي أبو يخا جماديس يخا نهي خفاية التاني جماديس رسيخ الرجرا خجون هدومي هدومي جيرو مونجيرو كيسير رادن تانكمني كيسين استيسي أفانكا يتو خشيشة أركفتو كإني غرتي هجار غرتي رابر واتك راوني جو خرابو هدو إني كمو إتا بركس أكس بالعكس إتا دي برفالا أكس يرخي ونخو يروس فيته يرو درجة جيس خينيا فيته يرو أوا أمته خينيا فيته ibadah dorke barachuu dorke dalagachuu dorke dalagata sitindisu barachuu sitindisu gale akkas tanaafu yoo gartee qamaate takkaa ganama jabanaa gootee guyyaa dalagachaa oolte kiisha kaayattee akka gartee ummata gurraacha gartee biyya adda addaa Keeniyaa kana fa'aa kiisha kaayattee qama'aa takkaa dalayde naangattaa isiin ja'a gootee meeqas takkaa egaa gootee takkaa akkas hin gootu kaa sittindiisu naangattaa isiin ja'a isan naangattaa waan ifiin feene waan ifiin goone dargaggeessi xiqqaan kun gartee ka godhu barbaaduun hin ta'u jedha keenya hin ta'u ijoollee isaanii fageeysaniiti ganda gartee biyya gartee jimaan hin jirre irraa fageeysaniiti ijoollee isaanii bikka biraa guddisanii irraa fagaadhu jaaniini kaan firraatti usan akkisanillee hin ta'u jedha keenya akkisan hin ta'u noo dalagaan dhabne dalagaan tuffate malee namni keenya dalagaanuma tuffata malee namni dalagaan eessa dhabamti dalagaan eessa dhabamti hin dhabamtu dalagaan namni gabbehee dalagachuu fedhe hin dhabamtu dalagaan walaakin dalagaa tuffachuutu gartee nu alaaqe duris dalagaa dhabame moyenna amatu gartee dalagaa dhabame igale namni walitti jaaramee maan dalaganne walitti hidhaatee ni dalagaa hin dalagu walii unamanu akkas jedha keenya wanni inni gartee nu godhe dubbiinsaa jabdu itti yaadaa waan kana dhaabbadhaa laalaa gale afattanii irran taa'inaa jalaa kaa jedha keenya jalaa kaa akkas rakkoo ni qaba rakkoo qaba sigale irraa dubbadhaallee kana waan namayyuu gartee beeku kana waan warri qama'uu beeku nama biraa gaafachuun barbaachisu bar kana waan namni qama'uu beeku bar kana waan abbichi qama'uu beeku waan nama godhu abbichi qama'uu ni beeka shakkii takka malee sirri beeka tanaafuu rakkoo ifin godhin abbaa أكس إن شاء الله بارك الله فيكم وجزاكم الله خير جزاء
abbaan fudhate numa dhaqqabsiisu numa himu nama yurra gartee wanni jiru waan takka himu malee dirquun hin jiru fakkeenyaa tokko gabbeeyoo haraami jee abbaan fedhanii karraa fudhatu ni fudhata kadidu ni dida ka halaali jees kaan gartee ka fudhatu ni fudhata kaan ni dida ka wanni kun rakkoo qaba jees ka fedhu ni fudhata katti gorfamutti gorfamaa kuma tokko didaa kuma keessaa tokko fudhata innama annaasu kammi'atu ibilin digalee ka gaala dhibba keessaa jee rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi tokko agarta ati yaabbattee gartee deemtuun kaan cufa darsarra guurratta ati yaabbattee deemtuun tokko digalee tanaafuu abbaan itti fayyadamaa kadide gartee yeroo isaa harkaa dhuma baajeta isaa daaraa taha qaama isaa daaraa taha rakkoo isarra dhufa hanga gartee mun beekamu yaa ummata keenya oduu isin duubaa quban qabdanii akkas jedhamtichi beeyta akkasi abba nageetti salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh Malo